reeffira ofii torbamoo sagal garagalchu mammaaksa jedhu irraa ka'eetu wal baatee adeemuu kostiinis yookaan immoo aramaan midhaan sana keessaa fi callaanis walumaan adeemuutu ture. Badii akkasii qabsoo tarkaanfachiisuu didee irraa fayyuu dadhabnee fi godaannisa seenaa irraa barachuu dadhabne deddeebi'ee ta'u kana keessatti namni yeroo baay'ee rakkoo sana furuu caalaa mallattoo rakkoo sanaa dhukkubicha furuu caalaa mallattoo dhukkuba sanaa tuttuqee darbuu fi wanti sun immoo sakaallaa ta'ee osoo hin guduunfamiin hafuu irratti hojjechuutu ture. Akkuma fakkeenya salphaatti yoon kaase lafa dhoqqee kofii hamaa ta'e sanarratti titiisa hortee titiisa sana ajjeesuu irratti qiyyaafachuutiin rakkoo furuutu tattaafatamaa ture. Hedduu kanaafuu lallaafaa gara jabina kan hin qabne diina ofii irrattis murannoo kan hin qabnee fi murannoo dhabarraatii gara laafettiin durbaa obboleessaaf ulfooftii ka'edhan ka ta'uu immoo hin dandeenye akkasiif qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ta'aa ture. Sala akkasii kana keessatti titiisa qofaa ajjeesuun furmaata akka hin taanetu bara hedduu mul'ataa ture. Namni garuu akkanumatti osoo walirratti hojjetu, osoo sabarratti hojjetu, osoo vaayirasii baattuu diinaa ta'ee adeemu, diina isa keessaa isa hamaa ta'e sana summii diinaa isa fagoorraa fidee sibiratti sitti maxxaneetti waliin jiraatee citiikee beekee summii sana saba keessatti facaasu sana wal dandeessanii baatanii deemuun kuni bara dheeraa gatii guddaa nu kafalchiise. Kanaaf wanni akkasii aadaan akkasii kuni egaa aadaallee ta'ee nu keessatti hidda jabeeffatee yeroo dheeraa nu sakaalee milkaa'uu dadhabuu keenyaaf sababa ta'uu keessatti kan qooda qabu akkasii kana titiisa sana kumaatamaan ajjeesuurra lafa dhoqqaahee qorroqaahee hormaata titiisaa fi bakka mijataa ta'e sana gogsuu irratti hojjechuun dirqama waan jedhuuni maashilaandii sana gogsuu irratti hojjennee jechuudha. Annachi suni akka inni citee qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa yeroo xumuraaf ba'u. Wanni akkasii akka nutti hin deebine kanumatu raawwatame. Kanammoo dursineetti qophoofnee beeknee yoo yaadattu ta'ee jaaldaandii elemoo waliin intarviyuu tokko irratti wanni akkasii kun nu keessatti yaaddoo tokkoyyuu ta'uu hin danda'u. Jettee diinatti galtii jedhee dubbatteen ture namatu ta'e. Kanaafi keessi keenya qulqullaa'ee achirraa taanee duula cichoomina kaayyoo bobbaa guutuu Oromiyaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessee milkii fi injifannootiin har'a adeemsisaa jirru kanatti ceenee jechuudha. Gufuun sun buqqa'ee ka'ee annachi sun citee silaaftuu hidda malee annachi dhiigu waan ta'eef dhiiguu jalqabeera jechuudha. Kanaaf amajjiin nuti kabaju guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi barri haaraan itti seenaa jirru kuni kan keessi keenya itti qulqullaa'e an fuuldurri keenya abdii fi milkii injifannoo fi ifa ta'etti adeemnu nu akeeku. Kanammoo gammoojjii fi baadiyaalee Oromiyaatti osoo hin taane bakka dura cinii namnetti adeemne loluuf jirru ani immoo waadaa keenya haaromsanne fuuldurri Oromiyaa kan itti immoo fuuldurri isaa ifa ta'ee nutti mul'atu abdiillee itti horatanii akka ta'uu danda'u nu akeeku haala akkasii keessatti kabajechuu jirra waan ta'eefi ololli torbee tokko illeensa qabate duula guyyaa tokkoon akka cabe yoo akka ololaatti ilaalani ummanni Oromoo nagaa barbaaduu sanaan dahatee mootummaan abbaa irree mootummaa jedhamuun dandeenya hattuun gartuun walitti qabame olola torbee tokkootti yoo ilaalle nu injifateera. Injifannoo guddaa fakkaata. Olola torbee tokkootiin yoo tarsiimootiin ilaalle garuu ummanni Oromoo fi qabsaa'onni bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo injifanneerra jechuudha. Kodiitu nu keessaa bahee fuuldura keenyatu ife keessoo keenyatu qulqullaa'ee nagaa waaraatti waan nu ceesisuu danda'u kan nu sakaallaa kanarraa hiikkate afaan qawween gabroonne afaan qawween bilisa ba'uu akka dandeenyutti saalatu nuu mijate. Kanaaf haatee
illeensa qabachuu yeroo gabaabduuf injifannoo argame osoo hin taane tartiimoo hegeree qabu fuuldureen keenya ifa ta'e sanaaf injifanne waan ta'eefi inni mataa gadi nama buusu tokkoyyuu hin jiru. Haatee sana arginee beekneetu nu qisaachitee akka ba'utti irratti hojjenne. Titiisa sana ajjeesuu osoo hin taane lafa hormaata titiisa sanaati oortine. Mataa waan akkasii lammata deebi'ee gabbatee ofitti fudhachuu danda'u sanatti balleessineetu mataa isa waan hamaa diinni vaayireesii facaasu biqilchuu hin dandeenyedha tolchanne. Waraanni bilisummaa Oromoo ogeessa ni dandahati. Warri kaayyoo qabu, warri haala ilaalee hin dhufne, warri rifeensa dhedheeratee harmeen Oromoo fi Oromiyaa dhadhaa diddee gabbistee yuunifoormii bareechee uffatee uummanni Oromoo gumbii isaa kiisii isaa qullaa godhee nutti baasee nu uffachiise hidhannee adeemuu keenya qofaa argee taatee yeroo nutti dabalame sun nu keessaa citee baheetu warri kaayyoo qabu, warri kaayyoof citte, warri waan baheef beeku, warri ofii sammuu ofii bilisa of baasee saba gabroome immoo bilisa baasuuf dirreerra jiru walitti hafe kuni ni injifata. Ganuunsi ammoo wal ganuun ammoo haala baay'ee hamtuu ta'e keessatti inuma jirti. Har'a dhiisiitii barii bilisummaayuu galgala har'aa ni tanaa jechuudha. Kanaafiyyuu egaa nuti warri kaayyoo qabu, warri waan baaneef beeku, yoo maal arganne immoo qe'ee keenyatti akka deebinu warri beeknu ciccitoonni kaayyoo har'a golee Oromiyaa keessatti taphatti ka'abbii hore diina immoo taatee torbee tokko bokokee ture hafuura isaa akka baafachiise qabsoo akkasii gaggeessuu akka dandeenyu sakandii haga libsuu ijaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haala hamtuu kamuu keessatti dhaabbatee of sirreessuu of suphuu akka danda'u argisiisne dhaloota akkasiiti dirreerraa qabna. Amajjii miilana haala akkasii keessatti kabajama waan ta'eefi uummanni Oromoo inni dhugumaan bilisummaa barbaadu, inni dhugumaan roorroo jala jiru, inni dhugumaan gabrummaa silaa keessaa bahuu qabutti qabsoo gaggeessaa jiru haga ammaa sobaa fi sossobbaan bilisoomneen sun hin jirre inni beeku. Waan nurraa barbaadu beeka, nutis waan isaaf qabannee galuuf jirru beekna. Haala akkasii keessatti qabsoo gaggeessinu kana ni milkeessina. Uummanni Oromoo ni injifata. Akka tarsiimootti injifanneerra. Haala yerootti immoo waan nu injifate warri fakkaate hosii keenya walitti qabe kana waliin booddee baay'ee rakkachuuf deema. Ana dhammadhaan isiniin jechuu barbaada. Baga geessanii baga waliin geenye jaallan duree qabsoorra jiran akkasumas jaallan mana kana keessa jiran uummanni Oromoo haalaaf keessa jiru baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa bara 2025 keessa waliin geenye isiniin jedha. Jaallan hedduutu mana kana keessa jira jedhee yaada waan ta'eef carraa isaaniitti waa dubbachuu argachuu qabu. Ana manuma isiniin jedha. Ayyaa ta'a, horaa bulaa, deebanaa, ayyaana gaarii. Fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo goleelee Oromiyaa guutuu keessa jirtanii ittis dabaluun ajajoota olaanoo ABO WBO baga guyyaa seena qabeessa amajjii tokkoo kabara 2025 waliin geenye isiniin jechuun barbaada. Uummanni Oromoo erga gabrummaa jalatti kufirraa kaasee bilisummaa fi walabummaa isaa deeffachuuf hanga har'aatti wareegamni inni baasee hedduudha. Akkasumas gaa waraanni bilisummaa Oromoos wareegni inni baasee fi injifannoo inni galmeesse ija nama kamii duraallee dhokataa miti. Egaa seenaa qabsoo bilisummaa uummattoota addunyaa hedduu yeroo ilaallu biyya ijaarrachuuf qabsoon hidhannoo qooda guddaa akka qabu waan ilaallu hedduutu jira. Uummanni Oromoo erga biyyaa fi mirga isaa dhabee kolonummaa Habashaa jalatti kufee eegalee bifa garaagaraatiin yeroo inni qawwee hin kaasne yookaan hidhannoo hin kaasne hin turre akeeka bilisummaa fi galii siyaasaa ifaa ta'e jalatti humna ijaaramee kan qabsoo eegale utubamuu ABO waliin ta'uunis ifaadha. Qabsoo
bifa kanaan haga ammaa deemes uummata keenya galii bilisummaa fi walabummaa biraan ga'u hanqatuyyuu malee tarkaanfii hedduu tarkaanfatee jechuun mirgoota hin tuffatamne hedduus Oromoo gonfachiisee qabsoo fuula duraafis bu'uura jabaa kaa'ee egaa nutis har'a kanaaf haala amma deemaa jiru keessatti muuxannoo qabsoon hidhannoo haga ammaa keessa turee fi keessa darbee gamaggamnee tarsiimoo fi tooftaa gara fuulduraa qiyyaafachuun goleelee guutuu Oromiyaa keessa jiruttiyyuu bu'uurri waraanni bilisummaa Oromoo lafa kaa'ee guddaadha jechuudha. Haa ta'u egaa qabsoon keenya akkuma kaleessa dheengaddaa uummata keenyas aarsaa kaffalchiisee qabsaa'ota bilisummaa Oromoos aarsaa kaffalchiisaa as gahee ammas si'achi akka aarsaa nu kaffalchiisuu fi yoo of kenniinsi jiraatee qabsoon kun akka fiixaan bahuu dandeessu namnuu hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa uummanni keenya qabsoon waan hedduu keessa dabartii, waan hedduu keessas teessii sana hundumaayyuu hulluuqxeetu bakka jedhame yookaan barbaadame sana geessi jechuudha. Uummanni keenya as keessatti burjaaja'uudha hin qabu. Haalonni gama burjaajitti isa geessanii akkuma kaleessa dheengaddaa mootummaa dargiitiin duulli woboo irratti gaggeeffame woboo yeroo sanaa qolachuun keessa darbee har'as mootummaa bulguun kun duula akkaan ulfaataa fi walxaxaa ta'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti yeroo gaggeessaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos duula mootummaa bulguun irratti taasisaa jiru gama hundaan iyyuu akkuma waliin beeknu muddee 24 irraa kaasee haga har'aatti lola jajjabaa guutuu Oromiyaa keessatti deemsifamaa jira. Yeroo itti mootummaan uummata keenya afaan faajjessuuf bifa ololaatiin waan garaagaraa tokkummaa uummata Oromoof tokkummaa waraana bilisummaa Oromoo waan sharafa yeroo itti facaasu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo goleelee guutuu keessatti diina irratti injifannoo galmeessaa guyyaa woboo amajjii tokko kabara 2025 akkuma yeroo 1980 kabajamee har'as ilmaan kun guutummaa Oromiyaa keessatti kabajataa jirra. Walumaa gala dubbii kiyyaniin gabaabsaa ololaaf iddoo hin laatiinaa ilmaan keessan qaalii lubbuu jijjiirraa hin qabne isinii kennitee dirree Oromiyaa irratti diina kuffistee qofaa jirtu isee sana laaluun amna bilisummaaf taasistan itti fufaan isiniin jechuu barbaada. Barri 2025 bara quufaa kan namni wal dhagahee wal jala yaa'u nuuf haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Injifannoon uummata Oromoo.